الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنك أمتى بقى إنك أمتى إنك أمتى تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر كنا عدسو إرهاتي ديتك ودوما ديمني كجيتشوات وفي غوتشون إسا نما دينكسيسو يو كان دوبتا كوني اللي كانوا تروجان إنك أمتى لا إنك أمتى وانجنا مجرى أورمو كيسات وانجنا مجرى إنو شيء كان جالين جالس إنو شيء كان جالين جالس إني تيم تاكو مارا تيم لوي أكاسي إن شاء الله كلا توم أديسو أوي أقوم أكملتي نكبر نكبر إتمر ميتي ميتي التنطط أمين ما إرجع برس إرجع ما ستنا قام بيما gammachuu addaa hundumti keessan kottaa islaamummaan ifa islaamummaa keetti dukkan hin jiru الله أكبر lubbuu keessan du'a jalaa oolfadhaa Allahu akbar الله أكبر أكدوك يا بيكوتي إسلام ما نقاته بيك جادس السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الرمر كناي Angga warga lafa jala isyadan kapan yerang kapan duga Oromo nan jallata Oromo saba kami laga kami naf tiga koti kamu saba kun jallatu sabni ko sabab yaman di gan ko kodan akan di kuma mulai alwadim tiga begitu heddu tu tilangkan wanta deif amantin ada duma garaagarummaa dubbatu immoo hin jiru kanaaf inni guddaan dhiibbaa guddaa kan narraa geessise saba koo Intuqiinaa 522 Intuqiinaa kan jedhu guutummaa guutuutti jaalala argisiisuudhaaf uummata Islaamaa duukaa dhaabbachuun immoo harka lafa jalaatiin shaadaa qabachuudhaan saboota hedduu namoota hedduu narratti kaasuu gugumsiisuu ofii illee zaaree konfirmeeshin hoonee. Hundaa sakana 522. Okay. Wanti kiristaanota barreeffamee Islaamota irratti raawwateen isinitti hima. Akka jedhu jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwuu kun hundumtuu kiristaanaaf caafamee Islaamota irratti ta'e. Allahu Akbar. As keessatti kiristaanota anarratti yeroo kiristaanummaa kee ture kan ta'e wantoota salganammaa keessaa obsa ishee jettu duwwaatu duratti baay'ee obsiin asitti gidiras dinga xumuriira galatoomaa ulfaadhaa isinaa kabaju assalaamu alaikum Allahu Akbar ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر رقابها ربي ملك ربي انبراء أكن جري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجما ربي تو رقابها نبي عيسى إرجما ربي تو نبي ربي تو رقابها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دعائي سينغونا في بريسي كان كينيا أكما أستاذ كينيا جدني نما كرا ديما أكما تساس بري وكين غوغون فمي وكين دركي سيغامي نما رفيتي بدي قرآن ربي قرآن كلام ربي كتاي نمني توكو دركم سيسوم ملت بيتاتي دبسي إسلام ما akkaataa itti dhaga'aa dhufneef akkaataa nuun keessa gallee ilaallu samii kanaaf lafa gala. Nan yaadadhaa barataa kutaa 8 ta'etu jiru ijoollee Islaamaa bira dhaqanii dhaqaa mana barumsaati. Biraan taa'uudhaan baqan. Maaliif jennaan amantaa Islaamaa akkamittiin nutti maa dhufnee akka waan xonqaawota ta'anii xonqaawurra darbanii nama maraachuu darbanii shibaa nama gochuu digimtii namachi gochuu xaatiifa namatti qama'uu nama raatessu akkatti nutti mama waan guddanneef kilaasii keetti baqataa turre.
Islaamummaan isa nama maraachuutu hin taane, Islaamummaan isa namatti xoloqqolootu hin taane, Islaamummaan isa jibba babal'isuuf shororkeessaa isa of kiyaa qabu hin taane, jaalalaaf nagaaf tasgabbii naamusaan kan guute. Daandii amantiin Rabbi biratti jaallatame Islaamummaa qofaadha, amantii biraa kan caqafame daandii. Ergaa Rabbi amanticha akka kanatti jaallate, isa Rabbi jaallate sun jibbuudhaaf mirga qaba. Islaamummaan jalqabni isaa nama sodaachisu karaa ishee dhugaadha. Karaa sobaan rafiikuun nama rakkisu daandii isaa bal'aadha. Itti seenuun murtoo dheeraa si gaafata, itti galtee jennaan keessaa si baasan. Islaamummaa islaamota namaa laata miti. Islaamummaa ustaazota namaa laata miti. Islaamummaa sheekota namaa laata miti. Islaamummaa rabbitu namaa laata. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. كسمه شيخ وزير akkasumas immoo Sheekh Mustafaan gara waltajjiitti dhufan. Gara waltajjiitti dhufanii kennaa kan isaanitti agarsiisee achi booda dubbachuu danda'a malee waan amma dubbadhu miti. Dura takbiraa oowwituun isaan naasimatanii achi booda sitti Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambaasaadara olaanaa garee shahaadaa kan ta'e Ustaaz Sufiyaan Usmaan, kaapiteena Ustaaza barsiisaa amantaa kan ta'an akkuma kana Ustaaz Mustafaa Huseen akkuma kana itti dabalee badhaasa kana kaas ba'anii nuu kennan dargaggoo hundaaf fakkeenya guddaa kan ta'an. Iyyee ifa manaagoota asitti waan wahiin mirkanaa fi fakkeenyummaan qaamaan osoo hin taane keessaan mirkanaa waan ta'eef dhalli gaafa beekee baru beekee baradhu gaafa baran gaara kiiloomanjaroo taran baradhu gaafa baran dhugaaf naraddan baradhu gaafa baran daandii qajeelaa argan baradhu gaafa baran lafa dukkanaan margan baradhu gaafa baran dukkana keessatti ifan baradhu gaafa baran dhalootaaf waan gaarii tiifan akkas dhaloota kanaaf fakkeenyummaa fi hawwiinsa bara dheeraa qabaatuuti namni har'aas dhufeetiin imala akkaa fi daandii qajeelummaa kanarratti badhaasa addaa fudhatu. Badhaasa san namoota irraa osoo hin taane kan Rabbi isaa irraa fudhatuu fi kennama ganama Rabbiin isaaf kennee fi uumama ganamaa sanitti namni deebi'u fadda carroome nama maqaan isaa yoo awwaame isin hundi takbiira naa jettan nama akkaati. Namni kuneen loonaan jettan obboleessa Abdii Raggaasaa amantii sana keessatti waamicha baroota dheeraaf gochaa kan ture Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti dhufa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. obboleessi keenya Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti dhufa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sheekh Nuuru Zamaan gara waltajjiitti naa dhuftan dhiifama naa gootan. Sheekh Nuuru Zamaan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iyyee. Iyyee. Waamicha daandii sirrii fi daandii akkaattii mala kaleessaa irraa Rabbiin gara Islaamummaa kaleessatti faayamtee fi ittiin uumamtee makamiinsa gara dachee kanaatti bifa seena qabeessaan Addisuu Raggaasaa አዲስ ህይወት በመሸለም ተቀላቅሎናል። አዲስ ህይወትን ታድሏልና አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አዲስ ህይወትን ታድሏልና አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሲሊክ ያዳቀባ አኩመ ቱረ ሲሊክ አሳቱሬ አወት ያቶ በሮቴ ቱቱ ጅራ akkasuma immoo quuqama hedduutu jira. Obboleessa turuu waliin dhalatanii balbalatti fooyamuun hedduu nama dhibamsiisa. Yoo laaltan ijoolleen kunniin lamaan namoonni kunniin lamaan warroota amantii kaan irratti waamicha godhaa ture. Amantii kaan irratti waamicha gochuu miti addanummaa maxxansaalee isaanii durarraa kaasee hordofaa ture. Ayinoo Abdii Raggaasaa fi Addisuu Raggaasaa irratti akkaataan barreeffamaa fi akkasumas immoo hojmaanni isaanii akkuma Rabbiin gaafa Islaamummaatti nama dabalu isaa namaa kennu abdiin gaafa Islaamummaa dhufu isaa nu dabalee fi kabaja nu dabalee miira keessa nama seensisa. Dhugatti duratti illee isinii jechaa ture amma qajeelumaan shahaadaa kan nu qabsiisan ustaaza keenya kabajamaa fi jaalatamaa Ustaaz Sufiyaan
isaaniif kennee abdii አዲሱ ረጋሳው ፖሊሲ ኬኛ እንደው አዲስ ምዕራፉን የሚጀምርበት አይነት ጊዜ ያሳልፋል። ወደ እስልምና ወደ ተፈጠረበት ሃይማኖት ይመለሳል። ኡስታዝ ሶፊያን ይፍከኔ አፋን ኢሳኒ ረሻሃዳ ነው ከበተ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أبا دربالي ديني كان جالتا في ربي وياكل وياكم نشوفي وبليس كينا أبدي رقاصة أولا بقى قمتي بقى ربي سقمتي سي اتعان سودان وبليس كينا أدي سبحانه ويا أشهادة كبت اتيادي فدساتي دبسي قرتي دباتو كمالي فدساتي بتامر جلالي أرجي كرلوكات كرب سبحانه وتعالى إلما لما يكون الرتب الأولى ويا الأولى بقى من الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر وليس لنا أسوسات الدرسي وليس كنا تقول وبلغ الإسلام والرأس ركنا فادي وليس سادي فلا سادي تائه امتيازي وياتي كبدي ويا رب سبحانه وتعالى يا كنا تدرب نايق على الكوباه نمك في ملء nama ibbaan dhufee miti fedha isaatiin dhufee nama amantii qajeelatti addaan dubbisee beeku kaanis kanas dharagaa godhee nama beeku kanaaf hisaaba saniin qeeballa waan ta'eef akkanuma majhuula nama dhufee fi miti baga gammaddan Allahu akbar kanatti aanee shahaadaa wal qabsiifna insha Allah ashhadu an la ilaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله الله أكبر الله أكبر فجابها ربي ملئ ربي امبراء أكن جري نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي تو رقابه نبي عيسى إرجما ربي تو نبي ربي تو رقابه الله أكبر الله أكبر du'aayi si ngoonaa fi obboleessi kan keenya akkuma ustaazii keenya jedhanii nama karaa deemaa akkuma tasaas godhee yookiin gowwoomfamee yookiin dirqisiifamee nama dhufeetii miti quraana kalaama rabbii kan ta'e namni tokko dirqamsiisuun maletti bitatee dubbisee dhugaan eessa jirti eessatti hafte jechaa hubatee fedhii isaatiin itti yaadee muratee nama dhufeedha malee nama karaarraa dhufeetii akkasitti nu hubadha. inni biraadhaa iccitiin obboleessi keenya dhufe tokko kan inni biraa immoo kenna rabbii argate rabbiitu nama jaallate qofaaf amantii islaamaa jaallatamaa ta'e kennaadhaaf adda rabbii badhaasa addaa isaaf kenne badhaasa argate kana kattiin milkaa'u rabbi isaaf haa taasisu kan duniyaas aakiraas ittiin gammadu rabbi nuuf haa taasisu amiin allahumma amiin carraa babbareedaa akkasii kana namootni hin arganne baay'eetu jiranii carraa akkasii jaraa rabbii kennu asumaan iyyuu immoo ergaa kalimaa tokkittii wannan dabarfachuu barbaadu du'aayiidhaa wajjinii wanni addunyaan nu beekuu qabu addunyaa wanni nu beekuu qabu namni gara amantii islaamaatti dhufu nama amantiin islaamaa maal akka ta'e hubatetu dhufa kaanis quwatee kaanis hubatee amantiin islaamaa maal fakkaata ijaa nama hubatetu dhufa laakiin namni amantii islaamaa keessaa bahee gara biraa deemu nama maqaa ofii malee amantii waan ta'e kan hin beekne wallaalaatu nurraa deema wallaalaan tokko yoo deeme beekaa kumatu dhufee gala waan ta'eef akkasitti nu hubadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi dabalataan
Obboleessa keenya Abdii Raggaasaa sagantaa kana qopheesse isa jajjabeessuudhaaf birrii 50,000 sii gumacha. Obboleessa keenya ammoo guyyaa har'aas jiru nama fedha isaatiin dhufe namni tokko ispoonsara ta'ee birrii 50,000 isaafis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Egaa asirra wajjin kan eegaa dhufanii inshallah kabajaa fi jaalala wajjin keessummoota keenya yeroo tokko deebisuuf isaaniin illee gara waltajjii asirra dhaabatanii jiranii erga gabaabaa waan itti dhaqame fi waan godhan eegaa lama keessatti nuuf ibsanii Sheekh Mustafaaf dabarsee kennan. Addisuu Raggaasaa gara waltajjiitti affeeree ergaa afaan lamaa akka nu dabarsuu fi wanta har'a fiil godhe islaamummaa har'a inni fiil godhe tana wanta isa keessa dhaga'amsan afaan lamaan akka inni nu dabarsu barbaada. Dhaga'uuf qophiidha. Qophiidhaami. Obboleessa kiyya Addisuu gara waltajjiitti naafeera. Allahu Akbar. Allahu Akbar. የመጀመሪያው ሸሃዳ በዚሁ መድረክ የመጀመሪያው ዳዕዋው በዚሁ መድረክ የመጀመሪያው እይታው በዚህ መድረክ አላሁ አክበር ወረጋጋሳው ይገለ ወሊገለ አብዱላሂ ወሊገለ አቃ ወሊታኔ ጅራ ኦፕሊስ ከየህዱቱ ቋማ ዋና ፊል ጎዳ ጅሩ ወላሂ አስረተ እስላሙማ ቀበተኔ አስረተ ዳዕዋ ቁም ከለመት ካሚቲ hedduu namni waltajjii dhufuuf hin beekanii qaraatii eega keessa akka bahu fi xaarii eega keessa akka bahu har'a carroomteetta kun hood maayikii keeti. Okay, wagana kan gechan. Zona sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jaallatu akkuma nama jaallattuuf giifti laatu islaamummaan ini lammaffaan na yaadadhaa barataa kutaa 8 ta'etu jiru ijoollee islaamaa bira dhaqanii nagaa mana barumsaati biraan taa'uudhaan baqan maaliif jennaan amantaa islaamaa akkamittiin nutti maa dhufne akka waan xonqaawota ta'anii xonqaawurra darbanii nama maraachuu darbanii shibaa nama gochuu digimtii namachi gochuu caatii fa namatti qama'uu nama raatessuu akkatti nutti mama waan guddanneef kilaasii keessatti baqataa turre ግን አይደለም Islaamummaan isa nama maraachuutu hin taane islaamummaan isa namatti xoloqqolootu hin taane islaamummaan isa jibba babal'isuuf shororkeessaa isa of kiyaa qabu hin taane jaalalaaf nagaaf tasgabbii naamusaan kan guute. Ija jabinaan an dubbadha innan dubbadhu kun akka ajaandaa guddaa ta'uu nan beeka. Obboleessi koo namni akka lubbuutti qabu walitti jaalladhu guyyaa inni waa'ee amantaa islaamummaa hundeeffamsa islaamummaa qayyabachaan ture. Akkasuma qayyabannaa quraanaan taasise immoo maqaalee rabbii 99dha. Ittaansee bultii islaamaati. Ittaansee guyyaa qiyamaati. Ittaansee naamusa islaamaa akkaataa haadha manaa abbaa manaa wajjin jiraatan akkaataa hirribaa akkaataa taa'umsaa akkaataa everything hunduma isaa qayyabate. Itti fufuudhaan hadiisa 80 guutummaa guutuu dubbisee quraana yeroo 6 keessa deebi'ee dubbisuudhaan kan ka'e quraanni maaliif ciccitee gaggabaabbatee barraa'e kan jedhuuf immoo hiika quraanaa macaafa kan biraan akka matsa'iitti kan dhiyaateen barbaadee bitee dubbisuu jalqabee maal kana duwwaadhaa akkaataa salaataadhaa fi seenaa namoota kurnanii
fi fatawaa zakiriidhaa fi du'aa'ii zakirii kan jedhamu guutummaa isaa erga dubbisee booda gaaffii tokko nuuf gaafadhe ani eenyu? Ani eenyu gaafa jedhee of gaafadhu ani nama garuu akka namaatti nama jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf akka namaatti jiraachuudhaaf toora namaatti galuun dirqama. Innis baay'ee booda wantoota dubbise keessaa guyyaa qiyaamaa kan jedhutu na amansiise. Innis namni du'a erga du'ee hin ka'aa erga ka'ee firdii isaa akka hojii isaa hojii ofiitti gatii ofii fudhachuun jiraate maaltu islaamummaarraa nama dhowwa yoo du'aa malee. Asumaan amsan dhaabu yoo jiraate gaggabaabsee kana dubbadhu dura namoota gara iddoo kanatti dhufan ustaazotaa fi sheekota akkasumas immoo barattoota diinii amantichaa keessatti gahee olaanaa taphattan isa jalqabaa obboleessa koo nama baay'ee jaalladhuuf ofii koo dabarsee laachuudhaaf duballee kan hin deebine akkuma miidiyaa irratti beektan obboleessa koo Abdii bira dhaabbachuu keessaniif galanni keessan jannata isiniif haa ta'u. Akkasuma obboleessa koo jaallatamaa onne qabeettii kutannoon isaa murtoon isaa duuba kan hin deebine yeroo hundumaa laphee hokeetti waa isaa kana nuuf himu milkaa'ina kanaaf namoota gurguddaa amma kanaa ga'an fuuldura rabbi jaallate sidhaamuu isaatiif galanni rabbi dhaafa ta'uun jechuu jaalladha. Milkaa'inni kee guddinni kee rabbi kee duukaa isiniif haa ta'u. Itti aansuudhaan qaama keenyarra waan dogoggorsan lamatu jira. Tokko gurra, lammaffaan miira. Kan nu amansiisu garuu waa tokko jira. Miirri yakka keessatti illee si gasheetii adabbi seeraa si fudhachiisti. Gurri garuu waan somaa dhaggeeffattee nama wajjin walitti si buusti. Qaama kee keessaa wanti si somne tokkotu jira. Innis immoo ija. Ijji qajeelchee ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, erga ilaalee booda immoo hin hubatu. Akkuma kana ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, ijji qajeelchee ilaalaa, erga ilaalee booda immoo hin hubatu. Akkuma kana namoonni miidiyaa kanarraa hordofaa jirtan dhaggeeffachuu falmuu arrabsuu caalaa dubbistanii ilaaltanii sammuu keessanitti immoo asii ol ergitanii sammuu keessan amansiistanii islaamummaatti akka dhuftan keessumaa akka koo tajaajilaaf waggaa 19 guutuu waldaa kiristaanaa keessatti kan dabarsitan kottaa karaa dhugaan islaamummaa kottaa Rabbi nuu du'ee rabbi moo achi moo waa meeqa ta'uu qabna tun taane tokkoof tokko akkas jedha quraanni gaafa dubbatu daandi noo amantiin rabbi biratti jaallatame islaamummaa qofaadha amantii biraa kan caqafame ergaa rabbi amanticha akka kanatti jaallate isa rabbi jaallate sun jibbuudhaaf mirga qaba. Isa kanaaf daadhiiraadhaaf turtan kottaa. Itti seenaa. Namni gaafa bishaan qorraan shaaworii jedhu amma seenutti sodaata. Hin urgufama sababni isaa qorraadha. Hin sodaachisatti kan hin beeku. Itti galteen nan akkasii urgufu wayii tokko godha. Teessa turteen naa kee haa bayi isin godha. Isa kanaaf islaamummaan jalqabni isaa nama sodaachisa. Karaa ishee dhugaadha. Karaa sobaarra fiiguun nama rakkisu. Daandii isaa babbaadha. Itti seenuun murtoo dheeraa si gaafata. Itti galtee jennaan keessaa si baasan. Islaamummaa islaamota namaa laatanii, islaamummaa ustaazota namaa laatanii, islaamummaa sheekota namaa laatanii, islaamummaa rabbitu namaa laatanii. Isa kanaaf kanan jechuu barbaada dhumarratti kanan jedhu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah gaafa nuun jechaa turani bakka jalatti tonkolaa jammadhu. Dhugumaan isinitti maara. Akkas gaafatanii illallah Muhammad Rasulullah gaafatanii bakka hin jammadhee naan hin baqan. Istilaa amma waggaa 2018 akkas nama gochaa turedha yeroo rasmiti. Islaamummaa keessaa Efesoon boqonnaa Galaatiyaa boqonnaa 5:22 macaafa qulqulluudha. Guutummaan guutuu isaa kiristaanaaf yoo caafame islaamota bira jira. Kali sini jedhu miti? Isinitti hima wanti. Erguma ciccitanii maquucaa waliin gama keessanii murtaa'u wayyaa.
Kolisa. Nabasi. Kolisa. Nabasi. Egai harka lafa jalaan shaadaa qabattee dadhabeen shakkamaa ture har'a mirkanaa'e. Angaruu harka lafa jalaan shaadaan qabanne irraan qabadhe dhugaaf dhugaa Oromoo nan jaalladha. Oromoon saba kamiyyuu laga kamiyyuu naaf dhiiga kooti. Tuqamu saba koon jaalladhu. Sabni koo sababii amantiitiif gargar qoqqooddaan akka inni uumamullee haala wajjin dhiiga beektota hedduutu dhangala'e waan ta'eef amantiin adda addummaaf garaagarummaa dubbatu immoo hin jiru. Kanaaf inni guddaan dhiibbaa guddaa kan narraa geessise saba koon tuqinaa 522. Tuqinaa kan jedhu guutummaa guutuutti jaalala argisiisuudhaaf uummata Islaamaa duukaa dhaabbachuun koo harka lafa jalaatiin shaadaa qabachuudhaan saboota hedduu namoota hedduu narratti kaasuu gugumsiisuu fidellee zaaree konfirmeeshin ሆነ እና ሰከና 522 ኦኬ wanti kiristaanota barreeffame islaamota irratti raawwatame isinitti hima. Akkanu jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhowwuu kun hundumtuu kiristaanaaf caafamee islaama irratti ta'e. As keessatti kiristaanota agarratti yeroo kiristaanummaa kee ture kan ta'e wantoota salganammaa keessaa obsa ishee jettu duwwaatu irratti baay'ee obsi as gadi gidees dinga xumureera galatoomaa ulfaadhaa isinaa kabaju assalaamu alaikum. Allahu akbar. Takbiiraan hin gooma. Guyyaa lama dura poostii isaa dubbisaa ture. Maal jedhee barreessisee ta'e? Guyyaa lama dura actually suspect godhe achumarraan because sagantaa dhagahee ture. Dhugaa dubbachuuf suspect godhe. Ijibbaata dubbiitii jedhee mata duree barreesse Addisuu Raggaasaa. Poostii isaa isinii dubbisaa sagalee ol qabee. Ijibbaata dubbiitii. Kan hafetu hafa malee, kan badetu bada malee, obbolummaa obboleessa koo waliin qabu addaan hin kutu. Dursa nagaan isinii haa ta'u. Itti aansuudhaan waan lamaan dubbachuuf barbaada. Tokkoffaan obboloota amantaa kiristaanaa keenya hordofan hunda sababii raajota sobduuf barsoota sobduu keessan arrabseef namoonni aartan baga aartan. Baga aartan. Lammaffaa dhiibbaan gama waldaa kiristaanaa obboleessa kee abdii irraa addaan hin baatu ta'a obboleessa kiyya abdii irraa addaan hin baatu taanaan wal arguu fi wajjin nyaachuu wajjin jiraachuu hin dhiistu taanaan gama waldaatiin tarkaanfii irratti fudhanne jedhamee yeroo sadii ol kanan gaafatame ta'uu sinan beeksisa. Qajeelumatti Allahu akbar. Waan confidence illee bakka tagarramu kun because achirratti waa arge barreeffamni dheeraadha. Wanti anu badde achirraa understand godhu obboleessa kee. Konseptiin inni deemaa jiru maali? Konseptii qajeelummaati. Akkuma dubbii ture isiniin jedhe sanii Allahu akbar. Allahu akbar. Abdii Raggaasaa illee gara waltajjiitti abbaa badhaasaa na fakkaata inni immoo. Warri Raggaasaa kuni hojjaallee baay'een dhedheeratanii garuu immoo akkuma jiran immoo dhedheeroodha. Ajaa'ibatti wallahi. Abdiin yoo nama dhungatu akkanatti hin tateetiin namoota dhedheeroo argitanii jiraatan akkanatti qabee giddiin dhungatamu. Takka inni akka dheeratu jiraayyuu keessi immoo himmatu barbaachisa. Egaa warri biiftuu warrummaan biiftuu ufumaa kenninaaf yaada jedhuun as bahan. Dargaggeessa nu fakkaatu Abdii Raggaasaa fi Sultaanaa Kayyee yeroo baay'ee waliin argina saahibbanii waan guddaadha. Kennaa kana ufumaa isaaniiti haa kennaniifi Allahu akbar. Allahu akbar. Amma immoo waan isin beektan dhaabbanni biiftuu kun akka urjiititti dachii bareechuudhaaf akka aduutitti aalama guutuu ifaa godhanii umraa oromaa kenna baay'ee bilisaan du'aata kenna baay'ee bilisaan oofaa jiran warri sagalee tana dhageettan nuti dhaabbata bifa qabu
filanna jettara kabir gabnas maali la biyana abdi ragasa tunu gaya dawante kuno warra kana tudabe studio ko ballemiti bakka baay'ee qaba waan ta'eef kaboolem yoo laytan biiftutu jira waan ta'eef hatta warri gartanii mootu kanaaf namni gartanii mootu aalamni guutuun garanatti yoo deebi'e ofii of jabeessu waan ta'eef kunoo kennaa kanaa haabana nuuttani Allahu Akbar. Kenna saaqamaa jira warri biiftuu tiraabilii saaqame kenna saaqam takbira malee abdii takbira ramoo dhimma qabdaati warri raggaasaa kun takbira jaalatu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar suuta kenna akka cabsin immoo Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar biiftuu tiraabilii Allahu Akbar Allahu Akbar فيزا وهي تمطي متو قطنا لأمر مجرد فيزا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبجا في الفنا وجين وركنا فتني في كنا نكني تمر بيتو كبجا دي تو كيسا نتزندي بسنا الله أكبر الله أكبر أستاذ جبرو كنا تي سبونسر جرى قامي تي سكنتا كنا لي سبونسر تعالي جراني بيتو توريزم أكو بيكسرز أكو مسمو إنكو بربر شوبينج ragazati itu nama sebenarnya itu responsable apa yang nani amati lagi serok di dalam loh berkata berikan interaksi mengetahui kita jadi nabi dalam di Malaysia ada negara jadi Ustaz itu jatuh kayak Kalau begitu nanti, abdi wandu betul dah fundraising kita sekarang itu rumah Ustaz kayaknya turun terjaga kabar. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, aku mendapat berbagai riwayat mendapat banyak kau, hujir al European negara ila. Tiang surani makar Rabbi galata hafudatu alhamdulillah rabbil alamin. Hojii kana keessatti nu gargaaree guyyaa kana kan nu agarsiise Rabbiidha jalqabarratti alhamdulillah rabbil alamin. Itti aansuudhaani istiidiyoon kun istiidiyoo Abdii Raggaasaa yookiin immoo Sultaan Alkeer yookiin immoo namoota naannoo keenyatti argaman osoo hin taane istiidiyoo uummataati. Inshallah yoo Rabbi jedhe dameessaa Oromiyaa guutuutti Jimmatti, Arsiitti, Wallaggatti, Shawwatti, Baaleetti bakka hundumaatti hin babal'isna yoo namni nu fakkaatu iddoo sana jiraate jechuudha. Inshallah. Kanaaf istiidiyoo keenyaa fi ispoonsira ta'uudhaan kan sagantaa kana nu bareechanii biiftuu turizim dhaabbata umraa jechuudha. Akkasumallee akkoo biicherii akkasumallee koperper shooppii mana miidhagina dhiyootaa kenna jechuudha. Akkasumallee sadaqatul jaariyaa dubartootaa hawwii jannataa gahee guddaa itti hirmaachuudhaanii sagantaa keenya nu bareechuurratti argaman jechuudha. Kanaaf isaaniif galatoomaa ulfaadhaa jennaanii akkasumallee waamicha keenya onlaayinaa ooflaayinaa kabajanii iddoo kanatti warra dhuftan ustaasonni keenya ulamaawwanni beektonni keenya hayyoonni hundi keessaniyyuu baga nagaadhaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Nagaa masin gaafachuu kanas ba'e erga baay'ee hin qabu. Inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. obboleessi keenya yaa ulfaatu amma immoo balbaltana dhufe warra
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدا. أكم نتفكرت تقولي قمنا نقول شيء لكن. كم كلام. ليه تكبيرا. مالف وياتا وبوليس كينو بوليس. شيء ما تقول دبل نيجي ريشو. يو سكرت متاني سكرت ميتو كتابي يجوا. الحمد لله رب العالمين. هذا رجع دبل. آمين. مالف كراهك إيمان فلمني نابت يوم. هاي غاف كبيرة هاي قرتي دجين تنابت. أيوة بنيا كأماتيت أيوة دشيت أنا بيملك الإسلام ما تنام نفوق على حكا إرا إنه إني هاف يجوا هايني بنيا إرا إفادة منا هايني أقمدرتي أستاذ عمر دبتي دور قرارات دبتون قرارات دعوة بدون قرارات نموامون وأكيد نامتي يو قرارات وامتاتي قرارات مكسن كجب كان كأنه كان الفتى كان بدي فتوى للجريف وندنيو لما بيجكناتي وندنيو كتا bakka itti diinii kana bakka itti ibsan bakka abbaan lachuu qabate jechuudha. Tokko kami doonuu islaamummaa qaba. Takka takkaan bakka isaa hunda himaa adillaa wajjin geessuuf istaadiyoo fedhuun malee kakanaa'u alaatiin miti jedhee ilaala istaadiyoo kun akkana bakka minaa miti. Isuma kanaati adda godhaa miidiyaa kaanii ilaalama